Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manni kun duwwaa afur jechuudha. Maashaallah tabarakallah karaa lama qaba kun asinillee karaadha asinillee karaadha. Kaaree dhibba afuriif wayi jedhani amma kunoo keessa seenuu irra jirra. Lakkoofsuma daa'imatti fudhadhu kana booda isin bilbila. Akkasii maashaallah tokkoffaa si abaasu waan abbo maangoonillee ga'ee jira. Akkuma arguurra jirtanitti qe'ee namni guddaan itti galu qe'ee ijoollee itti galtu duuntaanu kun saarbisuuta kun balbala tokko balbala lama balbala sadii balbala afur ka kiraa'eef kireeffamuuf danda'u jechuudha. Kun bolokkeettaanii ka duraanii kun ammoo mukaan ijaaramee jira. Yaa'u jabeenya ka mukaatitu tara bareeda waltara malee namooma dubartiinuta Oromootitu caalaa waan biraatu waan caalti malee kunillee manni guddaan akkana jira jechuudha. Maashaallah kun balbala meeqa balbala lama guddinni isaa kutaa meeqa kun saaloonii tokko kifilii sadii shaaworiin illee jira kunoo biqiltuun qeen waan isin fakkaattu as laala gamaa gamanaan gibbiidha bishaan jira ifaan jira kaartaaf pilaaniidha. Waan ajaa'iban namatti tolu roottoon kunillee asiin asii waaw kun amma kutaa gara manaa galuurra jirra jechuudha. Okay kun saalooniidha kun saalooniidha akka itti guddatu kun koorniisiin bareeda kun kutaa ciisaati. Yaa'u asiin gara siinuu boqol keessa banamaa balballi. Wow. Waluma keessa deeman jechuun manuma muluuyyuu. Asi alaanillee banama balbalti yoo barbaada. Eeshi kunillee asiin balballi kun asiin seenama. Yoo barbaada wal keessa guutuu deeman yoo barbaadan garagarallee godhuu barbaadan jechuudha. Yoo keessaan xiqqishuu qalama haaromsuun gaafata kun kilaasiidha. Kun shaaworiidha. Shaaworii keessaatii fi kutaa tokko. Manni fincaanii alaan jira. Walumaa galatti kutaa lamaa fi saaloonii tokkoo fi maashaallah tabarakallah. Kagaranaa kunniinoo koorniisiin galeera saarbisoota kanni. Koobbanime. Kunoo kun amma duuba kanaan gara lafti baay'eedha. Kun maali inni gonni kun muluu? Kifilii qaalleen qabaa kushiinaalleen qabaa. Tunta gadaantu tunoo? Kushiinaa fi hiqaa kifiliidha kun. Manni fincaana shaaworii qaba ka alaa of keessa. Shaaworiin ofi haajisanii okay kun koorniisi illee kunoo bareeda kun xaaxaan qabu jechuudha. Waaw gaadaan hundi akkanuma gurgurdataa? Waaw maashaallah tabarakallah. Dasta meeqa yaamaniira? Miliyoona lama jedhanii walitti dhiyaachuun hin danda'ama akkasii mire? Walitti dhiyaachuun hin danda'ama bilbila.